Asoosamaawwii kutaa shanaffaa barreessaan Isaayaas Hordofaa. Hawwiin kutaa salgaffaa latiin kurnaffaa akkuma umurii isaanii wal faana jiru. Durbi dhiira dura daftee guddattee sababii geessuuf iji dargaggoota mana barumsaa hawwii irra bu'eera. Akkuma allaattiin foon lafatti argitee irra marsitu dargaggootis irra marsuu jalqabaniiru. Garuu qofaatti ishee argachuu waan dadhabaniif latiitti baay'ee aaru. Carraa isaa kanattis baay'ee hinaafu. Utuu Rabbi isa nu godhe jedhanii hidhii of ciniinu. Karaa ijoollee durbaa hawwiin waliin baratanii walquunnamtii uumuufis baay'ee dhama'u ture. Haala sanaanis sababii milkoomneef gaaffii isaanii xalaa barreessanii dabtara ishee keessa kaa'uu jalqaban. Suuraa onnee eeboo waraante kaasanii walaloo barreessanii maqaa Rabbiitiin kan ishee kadhatan lakkoofsi isaanii xiqqaa miti. Gaaf tokko barumsi guyyaa raawwachuu isaa kan beeksisu bilbilli mana barumsaa sa'aatii 10:00 irratti akkuma bilbilameen manatti galuuf meeshota barumsaa ishee utuu walitti qabattu dabtaroota ishee keessatti poostaa 2 argite. Eenyutu as keessa kaa'e? Kan eenyuti? Jechuudhaan poostaa sana gaggalagashitee ilaalte. Dudda poostaa lamaan kunniin irratti maqaa hawwii qofaatu barreeffame. Eenyutu na ergee? Jecha poostaawwan sana ammas gaggalagalchitee ilaalte. Maqaa ishee malee kan isheef erge irratti hin barreeffamne. Kana dura haala akkasii waan argite hin beekneef baay'ee ishee dinqisiise. Utuu poostaa sana hin saaqin meeshota ishee korojoo keessatti naqattee daree keessaa baate. Latii eegdee yeroo inni dhufu nagaa gaafattee gara manaatti utuu deemanii poostaa lamaan kunniin itti agarsiifte. Latiinis harkaa fuudhee saaqee barreeffamichi walaloodha. Yaa goraa marartuu kan bosona jirtu, qoraattiitu si marsee eessaan si ergatu, harkaan sin qaqqabuu ilaalee sin quufu, takkana dubbisii duuti yoo hin hafu. Siin maaltu si uumee maaltu akkas si tolchee, nyaara kee ija kee funyaan kee hidhii kee, ilkaan kee kan akkas bareeche jedha. Walaloo kana jalatti hawwii sin jaalladhe maaloo jaalallee koo ta'i. Barataa Naaroobii kurnaffaa Baakeessaa kan jedhu kokkolfaa dubbiseef. Gurbaa barreessa sanas baruu erga wal gaafatanii baranii booda poostaa lammaffaa immoo saaqe. Yaa biiftuu ganamaa kan jaatoo irraan dhuftu, kufeensi kadhadhaa deebii naan kennitu, miidhaga keenya waraantee dhukkubsataa na goote, ofiirri baraftee gubdee na qammattee, takka gadi buutee namatti hin dubbattu, malli isaa maaliree eessaan si ergatu. Kataa jabeessiin 11ffaa A keessaa kan jedhus dubbisaa gara mana isaaniitti galan. Gaafa kaan ammoo barsiisaan herregaa daree barumsaa keessatti hojii daree keessaa akka hojjetaniif herrega isaanii kenne. Kan hojjetan tokko tokkoon irra deemee sirrii ta'uu fi dogongoruu isaanii utuu ilaalee mallattoo godhu hawwii bira ga'ee dabtara ishee ol fuudhee ilaale. Mallattoo sirriidha jedhu godhee fi jalatti ammoo afaan Ingiliziitiin I love you ani sin jaalladha jedhee irratti barreessee itti agarsiise. Erga isheen ilaaltee dubbistee booda dafee balleessee dabtarri ishee cufee itti deebise. Kanas latiitti agarsiifte. Ilaalatii har'a immoo barsiisaa Warqaa Lammaa'uu waan inni naan jedhe jettee dabtarri maatisii ishee itti kennite. Latiinis harkaa fuudhee ilaalee raajiidha hawwii koo akka soogiddaa mi'oofte miti jedhe akka qoosa. Isheenis maal inni namni salphoon akkasii maal na se'e? Illee dubaraa mana barumsaa kanaa waliin geera. Amma immoo anatu safika. Sareen kun maal na se'e? Daayirektera keenyatti agarsiisuudhaaf yaadeen ture. Garuu dura siin mari'achuu wayya jedheen turse jette aariidhaan. Latiin garuu itti qoosuuf yee hawwii garuu ati isaan kunniin keessaa isa kan filattee? Ani moo? Eeyyeen. Ani hin beeku. Nagaa Waaqayyoof yoo harka na qabe malee dhiirri dhimma gara biraaf qubaan akkana tokko barbaadu. Heerumte abbaan manaan kee hoo?
Atis dabarsitee ormatti na kennuu yaaddaa? Gaafa sana Gaafa kami? gaafa heerumtu hojiin guddaan akkana eeggatu natti mul'ata jedhee kolfe. Hawwiinis laphee isaatti maxxantee mudhii isaa ammattee ija jaalalaan ol ilaalaa, Hin barbaadu latii koo dhiisi, ani dhirsa hin barbaadu jette. Latiin kana gidduutti haasaa jijjiire. Utuu dubbannuu intalli isheen kutaa keessanii eenyu maqaan isheen harkaa badee jedhe. Yeroo inni kana dubbatu fuulli hawwii battalaan geddarame. Nyaara ishee walitti gudunfitee, Eenyu isheen? Ganda kam jiraatti? Maal goote? Maaliif ishee barbaadde? gandi isheen jiraattu bakkee jaamaadha jedhe. Intalli kunii fi latiin mooraa mana barumsaa keessatti yeroo wal argan utuu wal dubbisanii ijaan wal ilaalanii walitti kolfaa wal bira darbu. Ija jabaatanii harka wal qabataniis ta'e walitti siqanii walii wajjin haasaaniin beekanii wal saalfatu. Latiit sodaata. Garuu isheenis tanaan durba akkuma ta'uu isheetti dursitee isa dubbisuu saalfatte. Akka fedhii walirraa qaban lamaanuu sirriitti wal hubatanii jiru. Garuu latiin afaanii baasee ishee gaafachuu sodaate malee garaan ishee latii akka barbaadu haalaan itti mul'iftee turte. Akka aadaa biyya keenyaatti jaalalaaf dursee kan gaafatu dhiira malee dubaraaf qaaniidha. Latiin intala garaan isaa itti na'ee maqaa ishee jalaa badee xinnoo yaadaa ture kana gidduutti hawwiin, Kutaa ani jiru keessaa ganda bakkee jaamaadhaa kan dhufan ijoollee dubaraa sadiidha. Siindaatu, Doodotee fi Immaabet jettee maqaa dhoofte. Battala kana latiin maqaa irraanfate yaadachuu isaatti gammaduudhaan kunooti Immaabetiidha jedhe. Hawwiin garuu akka aaruu ta'uudhaan fuulli ishee baay'ee geddarame. Haalli ishee kun latiif hin galle. Hawwii koo maal taate? Kan onnee koo keessa seente Immaabetii hiriyyaa keedha. siif hin taatu. Ishee kan biree kan naaf taatu. Ani ishee malee gara biraan barbaadu Immaabet malee. Dhugaasaa sitti himu? Eeyyee. Gabaabaadhumatti sitti himu? Eeyyee maal taate? Maal jechuu keeti? Sin barbaachisu. Maaliifi? Garaan koo isheetti nana'e. Kan ani barbaadu isheedha. Amma latii koo ati dhuguma garfreendii hiriyaa durbaa qabaachuu barbaaduu jalqabde jechuudha? Eeyyee hawwii koo ergan ishee yaaduu jalqabee tureera. Amma yoo ishee garfreendii kee godhatte maal goota? jette kokkolfaa gaafatte. Innis akka saalfachuu ta'e kokkolfaa nan dhungadha kaa jedhee baay'ee kolfe. Eessarra dhungatta? jettee kolfa sobaa kolfaa. Yeroo kana latiin quba isaatiin hidhii isaa agarsiisaa. Maali kana wallaala seete moo asirra kaa jedhee kolfe. Isheen garuu amma isaa wajjin hin kolfine. Akka aaruu ta'uudhaan, Yaadi kee erga kana ta'ee garfreendii sin barbaachisu. maaliif akkas jette hawwii koo? Dubbiin siif hin galuu? Ati jaalallee qabdaa? Gara biraa maaliif garaan kee yaadee? jette. Aarii fi inaaffaadhaan mudhii isaa ammattee qabattee turte gadhiisaa. Latiin isaa aariidhaan, maal jechuu keeti? Ani dhiira miti? Sin barbaachisu yeroo jettu maal jechuu keeti? Ati amma har'aatti nan beektu jechuudha? Jaalallee eessaan fide? Ani kanaan dura garfreendii hin qabu. Qabda. Hin qabu jedhee ija itti babaase. Battala kana hawwii fi latiin haala xiiqii fi hinaaffaadhaan utuu walitti dudubbatanii calluma jedhanii yeroo muraasaaf deeman. Garuu xinnoo erga deeman booda, Latii koo natti dallantee? jette. Akka duraaniitti itti siqxee morma isaa jala dhungachuudhaan itti maramte. Mudhii isaa ammattee sossobdee. Latiin battala kana immoo aariinsaa qabbanaa'e. Latii koo calluma jedhi. Ani kan Immaabet caaltu siif qopheesseera. Kan Immaabetiin caaltu mana barumsaa kana keessa jirti? Ani ishee caaluu? jette kokkolfaa.